Ashaba akkam jirtu maatiin channel keenya guyyaarraa immoo review exercise kan chapter 5 yookaan unit 5 chemistry kutaa 9 kan waliin ilaallata jechuudha. Channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun hin dagatina. Akkasumallee video kana like gochuun eegala. So review exercise keenya guyyaarraatiin kan waliin ilaallu chapter 5 tumura boqonnaa jechuudha. Tumura boqonnaa chapter 5 ilaalla jechuudha. So part 1 basic level questions dha. So the first question is choose a correct answer for the following question. Filannoo jechuudha. So the first question is which of the following does not contain ionic covalent bond. So ionic covalent bond contain kan hin goone kamidha. So A sulfur dioxide, B sodium oxide, C silicon dioxide, D silver oxide. So warreen kana keessaati kan ionic bond hin taane kamidha jechuudha. So akkuma beeknu sulfur dioxide warreen akka sodium oxide warreen kun ionic bond is covalent bond is in general. So in case of sulfur oxide it is what equivalent bond because it is made up of non-metal elements which is electrons that form chemical bond. So as keessatti sulfur dioxide maal jechuudha? Sulfur oxide covalent bond jechuudha. So sodium oxide yoo fudhanne ilaalle ionic bond dha sodium oxide. So sodium oxide maalidha? Meetaalii fi maal gidduutti jechuudha. Sodium maalidha? Meetaalii jechuudha. Oxygen immoo non meetaalidha. So meetaalii fi non meetaalii gidduutti wanta ta'eef inni kun maal ta'uu isaa agarsiisa? Ionic bond jechuudha. So akkasumallee silicon dioxide siliconiin illee meetaalidha. Silveriin warreen kun maal jechuudha? Ionic bond jechuudha. So kan ionic bond hin taane kam jechuudha? Sulfur dioxide jechuudha. So in case of this the answer is A sulfur dioxide ta'a jechuudha. So question number 2 which substances has ions is bonding model. Ion isa bonding model kan ta'e kamidha? So A copper, B carbon dioxide, C copper oxide, D carbon. So as we know copper is what it is ionic compound which is so in case of this copper in jechuudha. Copper in metal jechuudha. So oxygen in non-metal. So in case of this copper ions bonding model kan ta'e substance in copper hin ta'u. So carbon dioxide in illee akkasuma ta'u jechuudha. The answer is copper oxide. So copper oxide or CuO is what it is ionic bonding model. So in case of this the answer is C. So kanaafuu C ta'a jechuudha. So question number 3 which of the following is ionic compound? Ionic compound kan ta'e kamidha? Warreen tarreeffamanii jiran keessaati ionic compound kan ta'e kamidha? So A hydrochloric acid, sodium chloride, carbon dioxide and hydrogen bromide. So ionic compound kan ta'e as keessaati akkuma beeknu hydrogen chloride maalidha jechuudha? Covalent jechuudha. It is covalent. And sodium maalidha? Ionic jechuudha. Carbon dioxide fi hydrogen bromide illee akkasuma covalent bond jechuudha. Isaan kun maaliin uumamuu danda'u? Sodium chloride is ionic compound which is formed by the transfer of electron between sodium and chlorine. Transfer of electron kan sodium fi chlorine gidduutti uumamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sodium kan inni uumamu plus chlorine. So transfer of electron
transfer walii gochuun jechuudha. Akkuma yeroo darbe barumsa keenya keessatti baranne seera saddeettootaa guutuuf soodeemiin maal isa gaafata jenne 2.8 tokko wanta ta'eefi valence elektiroonii isaan xumuraa meeqadha tokko. Kanaaf iyyuu meeqa isa 7 isa gaafatamu jechuudha. Seera saddeettootaa guutuudhaaf. So yeroo kana keessatti soodeemiin maal jedhenne meetaalii jedhenne. So kilooriinii immoo yoo fudhannee ilaalla kilooriiniin immoo maal jedhenne kilooriiniin 17 wanta qabuuf 2.8 jechuudha. So yeroo kana kilooriiniin immoo seera saddeettootaa guutuu fi tokko sanqata haa ta'u yeroo kana maal godha jechuudha. Asirraatii soodeemii irraa tokko fudhata jechuudha. Tokko gaafa fudhatu meeqa guuta jechuudha? 2.8 guuta jechuudha kan kilooriinii. Yeroo kana kan soodeemii meeqa ta'e jechuudha? 2.8 jechuudha. So yeroo kana as keessatti maalidha? Soodeemiin positive ayiniidha jechuudha. So positive ayinii yookaan kan maal godhudha? Lose godha jechuudha. Yeroo kana kilooriiniin immoo negatiividha. Kilooriiniin immoo maal godha jechuudha? Accept godha jechuudha. So in case of this sodium chlorine maal jechuudha? Ionic compound jechuudha. Transfer of electroniidhaan waan form ta'anii fi sodium chloride maaltu isaa agarsiisa? Ionic compound ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. So kanaaf iyyuu the answer is B sodium chloride ta'a jechuudha. Warreen hafan warreen akka hydrogen chloride, carbon dioxide, hydrogen bromide warreen kun immoo sharing of electroniidhaan warra form ta'anidha jechuudha. So ionic compounding kan inni ittiin form ta'u maal jedhudha? Transfer of electron yeroo ta'u covalent bond warreen ta'an immoo sharing of electroniidhaan form ta'u jechuudha. So in case of this the answer is B sodium chloride. So question number 4. Which of the following molecules doesn't follow octet rule? Octet rule kan hin guunne kamidha. So doesn't follow octet rule. Seera saddeettootaa jechuudha. So A methane or CH4, B carbon tetrachloride, C boron chloride, D carbon dioxide. So as we know, CH4 is what? This obey the octet rule or this follows the octet rule. So in case of this, the answer is boron chloride or boron trichloride is kanata jechuudha. So kana yoo fudhanne ilaalle akkamiin ibsina? Boroniin kallattii kilooriinii meeqaan marfameera jechuudha? 3 marfameera jechuudha. So 3 marfameera jechuudha. So yeroo kana boroniin electron meeqa qaba? 6 qaba jechuudha. So boron has only have 6 electrons around this, which is less than the octet rule required for stability. Octet rule immoo meeqa barbaada jechuudha? Stability isaadhaa fi 8 barbaada jechuudha. So haa ta'u malee asirratti garuu meeqa qaba jechuudha? Boroniin 6 duwwaa qaba jechuudha. So 6 wanta qabuu fi electronii meeqa isa barbaada? 2 dabalataan isa barbaachisa jechuudha. So yeroo kana octet rule guutuu hin danda'u jechuudha. So kanaaf iyyuu warreen as keessa tarreeffamanii jiran keessaati octet rule kan hin guunne kamidha jechuudha? Boron trichloride jechuudha. So kanaaf iyyuu the answer is C ta'a jechuudha. So question number 5. Which of the following compounds does not contain lone pair electrons? So lone pair electron kan containing gone kamidha? A H2O, B NH3, C H4, HF, D CCl4. All air and jiru sariidha, ammooniyaadha, akkasuma hydrogen fluoride fi carbon tetrachloride dha jechuudha. So warreen kana keessaati kan lone pair qabachuu hin dandeenye kamidha? Air and jiru maalidha? Wateriidha jechuudha. Wateriin hydrogen single bond nitrogen lone pair qaba.
akkasumallee hydrogenidha jechuudha. So in case of this asitti nitrogen maalidha jechuudha, lone pairii ta'uusaa agarsiisa jechuudha. So biirra inni jiru kun maalidha jedhee amooniyaadha kuni dhiifama NH3 dha jechuudha kun NH3 dha. So kaawweetirii fudhannee yoo ilaalle hydrogen single bond oxygen single bond hydrogen. So yeroo kana oxygen maal qaba, lone pairii qaba jechuudha. So this is H2O. So akkasumallee hydrogen fluoride yoo fudhannee ilaalle immoo hydrogen single bond fluorine. So fluorine maal qaba jechuudha asitti. Inni xumuraa maalidha? Carbon tetrachloride jechuudha. Carbon maaliin marfamee argama? Chlorine-dhaan kallattii arfaniin chloride-dhaan marfamee argama jechuudha. So yeroo kana carbon maaliin qaba jechuudha? Lone pairii hin qaba jechuudha. So akkuma beekamu meeqa qaba? Ja'a asirraan marfameetti argama. So this is carbon tetrachloride. So it is tetrahedral molecule with a central atom or carbon is bonded to 4 carbon atoms. So in case of this is the answer is D. So instruction lamaffaan true false dhaan deebisnu ta'a jechuudha. Yoo dhugaa ta'e dhugaa. So yoo ta'e soba jechuun so. Gaaffiin jaaffaa an octet rule state is that element should have 8 valence electrons in bond or exactly fill up the valence shell. Octet rule yookaan seera 8 jechuufi akka octet ruleetti elementiin tokko dirqama maal qabaachuu qaba jechuudha. Seera 8 yookaan valence electroniin isaanii xumuraa meeqa ta'uu qaba jechuudha. 8 ta'uu qaba jechuudha. Akkuma yeroo darbe ilaalle fakkeenyaaf kani sodium yoo fudhanne ilaalle 2 8 tokko yeroo kana valence electroniin isaa tokkodha wanta ta'eefi maal gochuu qaba jechuudha. Seera 8 guutuu qaba jechuudha. So yeroo kana keessatti chlorine gaafa fudhanne ilaalle chlorine immoo 17 wanta ta'eef 2 8 torbadha. So yeroo kana kan chlorine immoo meeqa? 7 jechuudha. Tokko barbaada jechuudha. As keessatti sodium meetaalidha. Chlorine inneen meetaalidha. So yeroo kana lamman isaanii walitti gaafa dhufan maal uumanne haawni compound form godha jechuudha. So yeroo kana chlorine maal godha? Sodium positive wanta ta'eef chlorine negative dha. Sodium maal godha? Chlorine fudhata jechuudha sodium irraa. Yeroo kana maal ta'e jechuudha? Seerri 8 kun kan lamman isaaniillee guutummaa guutuutti ni guuta jechuudha. Yeroo kana formationiin kan yookaan valensiin elektiroonii kan sodium 2 8 yeroo ta'u valensiin isaa 8 ta'a jechuudha. Kan chlorine illee 2 8 8 gaafa ta'u tokko gaafa fudhateeru kun gara 8tti jijjiirama jechuudha. So kanaaf iyyuu octet rule state is that an element should have 8 valence electrons in bond kan jedhu kun deebiin isaa maal ta'a jechuudha? True dha jechuudha. So the answer is true. True dha jechuudha. So deebiin isaa true dha jechuudha. So question number 7, many elements in third row and beyond have been observed to form compounds in which central atom is surrounded by more than 8 electrons. So elementonni baay'een third row keessatti kan argamanii maalidha? Compound isaan form godhan central atom isaanii yeroo baay'ee kan isaan ittiin bond ta'anii yookaan marfamanii argamanii elementiin isaanii elektirooniin isaanii 8 ol kan ta'edha jedha. So fakkeenyaaf elementonni akka kanaa kan ta'an warreen akka kamidha? Warreen akka sulfurii fa'aadha jechuudha. Sulfurii fa'a, phosphorusii fa'a warreen kun jechuudha. So warreen kun warreen maal keessatti argamanidha? Third row elementii yookaan third row elementii warra ta'an jechuudha. So in case of this gaaffiin torbaffaa maalidha jechuudha? The answer is true. True ta'a jechuudha. Kan torbaffaa illee sirriidha jechuudha. So it is true. So
Question number 8. An ionic compound is denoted by writing its net negative charge in superscript immediately after the chemical structure for the atom or molecule. So, ionic compounding kan isaan ittiin denote ta'anii ibsamanii maalidha? Net negative charge isaanii maalidha? Superscriptidhaan kan ibsamanidha jechuudha. Superscript jechuun fakkeenyaaf warreen akka soodiyemii fa'aa yeroo ibsinu charge isaa haala kanaan kan ibsinu jechuudha. So this is superscriptive. So superscriptive jedhama jechuudha. Chargein mataa isaa irratti argamu haala kanaan kan ibsinu jechuudha. So in case of this, the answer is true ta'a jechuudha. Gaaffiin saddeettaffaallee truudha jechuudha. So question number 9. Ions can be formed by ionization, which is the process of neutral atom losing or gaining electrons. Ioniin kan inni uumamu akkuma baranne jechuudha barnoota keenya keessatti tokko ionization formiidhaan kan uumamudha. Kana jechuun maalidha? Atomiin tokko lose yookaan ofirraati lose yookaan immoo gain gochuudhaan kan uumamudha jechuudha. So inni tokko fudhata, inni tokko immoo hin kenna jechuudha. So yeroo kana ioniin ni uumama jechuudha. So in case of this, kanaaf iyyuu deebiin isaa true ta'a jechuudha. So the answer is true. Number 10, question number 10. As general rule, ionic bond is formed between non-metallic elements. Akka seeraatti ionic bonding kan inni uumamu non-metallic element irraatii uumama jechuudha. Akkas jedha. So kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ionic bond jechuun chloriniidhaa fi elementii biraa yoo fudhanne ilaalle kanneen non-metaalii ta'anii warreen kun maalumu jedha? Ionic bond uumama jechuudha. Akkasumatti garuu akka seeraatti ionic bonding kan inni uumamu meetaalii fi non-meetaalii gidduutti uumama jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyemii fi kiloorinii yoo fudhanne ilaalle soodiyemiin maalidha jechuudha asitti? Soodiyemiin meetaalidha jechuudha. Soodiyemiin meetaalidha. Kiloriniin immoo maalidha? Non-meetaalidha jechuudha. So kanaaf iyyuu kun formationiin kana meetaalii fi non-meetaalii gidduutti uumamu maal jedhama? Ionic bondii uumama jechuudha. Ionic bondiitu uumama jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiin isaa false ta'a jechuudha. Ionic bonding kan inni uumamu non-meetaalikii qofa keessatti osoo hin taane meetaalikii fi non-meetaalikii gidduutti kan uumamu jechuudha. So in case of this is false. Question number 11. An ionic bond forms when the electronegativity difference between the two bonding atoms is less than 2. So ionic bonding kan inni uumamu electronegativity isaa yoo meeqa gadi ta'edha? Lama gadi ta'edha. So akka seeraatti ionic bonding kan uumamu yeroo kamidha jechuudha? Barnoota keenya yeroo darbe yeroo ilaalle keessatti ionic bonding kan uumamu 0.5 fi 0.5 fi lama gidduu yoo ta'e maalidha? Kan uumamuu danda'u polar covalent bondidha jechuudha. Polar covalent bondiitu uumama jechuudha. So yoo immoo lamaa fi isaa ol yoo ta'e 2 and more than 2 yoo ta'e bondiin uumamu maalidha inni? Ionic bondiitu uumama. So ionic bondiitu uumama jechuudha. So electronegativity elementoota lama gidduu lamaa fi isaa ol 2.5 lama sadii ta'uu danda'a. Amma kana yoo ta'e greater than 2 fi 2 lamaa fi isaa ol yoo ta'e kan uumamu bondiin ionic bondii jechuudha. Garuu duwwaa 5 fi lama gidduu yoo ta'e kan uumamu polar covalent bondii jechuudha. So in case of this, ionic bond is forms when electronegativity difference between two bonding atoms is less than jedha jechuudha. Less yoo ta'u taane greater than 2 yoo ta'u jechuudha. So in case of this is false. Kanaaf iyyuu gaaffii 11ffaan false ta'a jechuudha. So gaaffii 12ffaatti gaafa dabarru, the properties of covalent compounds relate to how strongly the positive and negative ions attract to each other in covalent bonds. So property covalent compound keessaa tokko
positive charge if negative charge in attract akkasan kan godhan kan maal godhudha relate godhu yookaan qolatudha jedha. So covalent bond keessatti sirriidha jechuudha. So this is absolutely true. So deebiinsaa true ta'a jechuudha. Gaaffiin kudha qofa true dha jechuudha. Kudha lamaffaa true dha. So gaaffii kudha sadaffaatti gaafa dabarru most of ionic compounds are crystalline solids. So akkuma beeknu ionic compound baay'een isaanii maalidha jechuudha. Crystalline dha jechuudha. Crystalline solid dha. Iddoo lamatti qoodamu crystalline fi amorphous jedhamuudhaan qoodamu inni baranneerra. So crystalline fi maal jedhani amorphous jedhamani amorphous solid fi crystalline kan jedhaman jiru jechuudha. Amorphous warreen ta'an warreen akka kamidha? Rubbery fa warreen ta'an jechuudha. Rubbery glassine fa warreen kuni maal jedhani amorphous solid jechuudha. So in case of this is true ta'a jechuudha. So question number 40. Considerable heat energy is required to separate the strong electrostatic attraction force between the positive and the negative ions in ionic compounds. So heat energy ni kan require godhu strong electrostatic force separate yookaan gargar baasuu fi kan maali positive fi negative ions ionic compound gidduu jechuudha. So kana jechuun akkuma kan soodiyemii fa ilaalle jechuudha. Soodiyemii fi kiloorinii gaafa ilaallu charging isaan gidduu jiru negative fi positive dha jechuudha. So yeroo kana heat energy maal nu fayyada jechuudha. Positive charge fi negative ion kana force isaan gidduu kana jiru separate yookaan gargar baasuu fi heat energy nu barbaachisa jechuudha. So in case of this statement is true. Kanaaf dhugaa ta'a jechuudha. Deebiinsaa dhugaa ta'a jechuudha. So gaaffii kudha ja'affaa the number of bonds that atoms can often be predicted from the number of electrons needed to reach an octet. So gaaffii kudha shanaffaa number of bondiin kan inni bondiin atomiin tokko form gochuudhaaf barbaadu maal ta'uu qaba? Kan octet rule guute ta'uu qaba jechuudha. So this is true. Dhugaa ta'a jechuudha. Question number 60. A non-polar covalent bond forms when electronegativity difference between the atoms range of 0.5 up to 2. So kun false jechuudha. Sila ilaalleerra sababni isaa maalifidha? Maal ta'uu qaba jechuudha. Non-polar covalent bondiin uumamuu fi less than 0.5 ta'uu qaba jechuudha. So in case of this non-polar covalent bond form kan inni ta'u electronegativity isaa meeqadha jenne less than 0.5 dha malee 0.5 fi 2 gidduu yoo ta'e maalidha polar covalent bond dha jechuudha. Kan asitti garuu kun maalidha non-polar wanta jedhuu fi ta'uu hin danda'u jechuudha. So the answer is false. Question number 70. Once the covalent bond is formed, it is possible to distinguish the origins of the electrons. So yeroo covalent bond in uumamu origin electroni sana maal gochuu dandeenya? Distinguish gochuu dandeenya jechuudha. So this is false gochuu hin dandeenyu. So kanaaf iyyuu soba taasisa jechuudha inni kuni. So the answer is false. So ajajni sadaffaa fill the blank space jedha bakka waa guutiidha. So the gaaffiin kudha saddeettaffaa maalidha? There are two ways in which atoms can satisfy octet rule. One way is by dash their valence electron with other atoms, and the second way is by dash valence electrons from the one atom to another. So octet rule guutuudhaa fi way yookaan steepii lama fayyadamna. So akkuma beekamu inni jalqaba tokko maalidha? By sharing their valence electron jechuudha. So asitti maalidha jechuudha? Sharing jechuudha. So by sharing their valence electrons. So inni itti aanu immoo maalidha? Elementiin tokko
kan in octet rule guutuu danda'u tokko sharing dha, lamaffaan transferring jechuudha. Transferring. So transferring of valence electrons fi sharing electronidhaani maaluu guutuu dandeenya jechuudha. Octet rule satisfy ta'uu danda'a jechuudha. So we have two ways to satisfy octet rule. So the first one is by sharing their valence electrons with other atoms, and the second one is transferring valence electrons from one atom to another. So these are the two ways to satisfy octet rule. So sharing fi transferring jechuudha. So kana jechuun kana biraa maal jechuudha? Sharing gaafa jennu maal jechuudha? Transferring gaafa jennu immoo maal akka ta'e hin beekna jechuudha. So gaaffiin 19ffaa losing, gaining or sharing of valence electrons is always accompanied by kan lose gochuudhaani akkasumallee share gochuun gain goonuudhaani valence electronii tokko kan nun accompanied goonu maalidha jechuudha? Octet rule jechuudha. Waa biraani. So this is octet rule jechuudha. Octet rule maaliin satisfy gochuu dandeenya? Tokkoffaa maaliin goona jechuudha? Losing of the valence electrons or gaining of the valence electron as well as sharing of the valence electrons. So in case of this, the octet rule is satisfied by this method. So octet rule kanaan guutuu dandeenya jechuudha. So kanaafiyyuu warreen kana keessaatii kan ta'u maalidha jechuudha? Octet rule ta'a jechuudha. So question number 20, atoms of dash tend to lose all of their valence electrons, which leaves without octet from the next lowest principal energy level. So metal atom metal metals. So in case of this, keessumattiyyuu warreen kam ta'ani jechuudha? Metals ta'ani groupii tokkoffaa warra ta'an jechuudha. Warreen akka soodiyeemii fa'aa, warreen akka kaalshiyeemii fa'aa, warreen kun maal godhu jechuudha? Lose godhu jechuudha. Their valence electron isaanii fakkeenyaaf warreen akka soodiyeemii yeroo amma kiloorinii wajjin reaction gaggeessu ionic compound form gochuudhaa fi maal godha jechuudha? Soodiyeemiin valence electron isaa lose godha jechuudha. So kanaafiyyuu atomonni warri meetaalii ta'an yookaan immoo group 1 ta'an warreen akka soodiyeemii, kaalshiyeemii, pootaasiyeemii fa'aa warreen kun maal godha jechuudha? Valence electron isaanii lose godhu jechuudha. So kanaafiyyuu deebiinsaa maal ta'a jechuudha? Meetaalii ta'a jechuudha. So question number 21, any atom or molecule with a net charge either positive or negative is known as ions. So the answer is ions. So atomiin kamuu yookaan moleculein kamiyyuu net charge isaa wajjin yookaan positive yookaan negative yoo ta'e maal jedhame waamama jechuudha? Ionii yookaan ionota warreen jedhaman jechuudha. So the answer is ions. Question number 22. A bond formed by two oppositely charged ions due to electrostatic force is known as. So bondiini chargii garaa lama gidduutti kana jechuun positive fi negative gidduutti, negative kan ta'e gidduutti bondiin maal jedhama kan jedhudha jechuudha. So akkuma fakkeenyi fudhannee ilaallaa ture soodiyeemii fa'aa yeroo fudhannee ilaallaa ture jechuudha. Soodiyeemii fi kiloorinii yeroo fudhannee ilaalle soodiyeemiin maal jedhanne positiveidha, meetaaliidha. Kilooriniin immoo maalidha? Meetaaliidha, negativeidha. So bondiin jara kana lama gidduutti uumama maal jedhanne? Ionic bondii jedhanne. So ionic bondiitu uumama jechuudha. So kanaafiyyuu deebiinsaa maal ta'a jechuudha? Deebiinsaa ionic bondiitu form ta'a jechuudha. So the answer is ionic bond. Ionic bondiitu form ta'a jechuudha. So question number 23,
in the blank for an atom, a chemical symbol of element is written and the valence electrons are represented as dots surrounding it. So, akkuma barnoota keenya keessatti ilaalla jechuudha. So, maal keessatti jechuudha kuni Lewis structure jechuudha. Lewis symbol yookaan Lewis structure jechuudha. So, kana jechuun maalidha? As keessatti akkamitti ibsina? Lewis keessatti yeroo barnoota barataa turre fakkeenyaaf valence electron isaas waan hundumtiyyuu inni ibsama jechuudha. Iddoo fakkeenyaaf oksijiinii fa'aa yeroo fudhannee ilaalaa turre haala kanaan ilaalaa turre jechuudha. So afurii isheen asirratti mul'attu kun dot structurein kun maal agarsiisti? Valence electron isaa agarsiisti jechuudha. So kanaafiyyuu maal fayyada jechuudha? Lewis structurein atomii tokko chemical symbol isaa akkasumallee valence electron isaa kan maal godhudha jechuudha? Represent yookaan ittiin ibsinu jechuudha. So kanaafiyyuu the Lewis symbol is represent the chemical symbol of elements and as well as valence electrons. So kanaafiyyuu Lewis symbol jechuudha. So question number 24, polar solvents dissolve polar compounds and non-polar solvents dissolve non-polar compounds. This is commonly referred to as. So akka barnoota keenya keessatti ilaalle keessatti non-polar warreen ta'anii polar compound keessatti maal ta'u ni bulbulaman, non-polariin immoo non-polar keessatti bulbulaman jechuudha. So jechi kun maaliin ibsama? Like dissolves like jedhamuudhaani ibsama jechuudha. So like dissolves like jedhamee ibsama jechuudha. Akkuma barnoota keenya keessatti ilaalletti like dissolves like jechuuni warreen kan wal fakkaatan jechuudha. Kan wal fakkaatu keessatti yeroo bulbulamu fakkeenyaaf polar solvent warreen ta'anii polar compound qofa keessatti bulbulamu, non-polariin immoo akkasuma non-polar keessatti dissolve ta'u jechuudha. So in case of this, the commonly referred to this statement is known as like dissolves like jedhamuun ibsama jechuudha. So the answer is this, like dissolves like kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii 25ffaatti gaafa dabarru bonds sharing more than one pair of electrons are called. Bondiin elektiroonii isaa tokko ol sheerii godhu maal jedhama jedha. So the answer is single covalent bond jechuudha. So single covalent bond maalidha? Covalent bond. So single covalent bond kan inni share godhu more than one pair of electron jechuudha. So kanaaf bondiin inni share godhu tokko ol bondi pairii tokko ol jechuudha. So kanaaf the answer is single covalent bond ta'a jechuudha. So question number 26, blank occurs between identical atoms or between different atoms whose difference in electronegativity is insufficient to allow the transfer of electrons to form ions. So bakka duwwaan kan inni uumamu atomota wal fakkaatoo yookaan garaagara ta'an akkasumallee electronegativity isaa immoo kan guutuun taane elektiroonii maal gochuuf transfer gochuudhaaf kanaan kan uumamudha jedha. So this is covalent bond jechuudha. So covalent bond kan inni uumamu atomii wal fakkaataa identical atomii gidduutti uumamuu danda'a. So akkasumallee garaagara kan ta'an gidduutti uumamuu danda'a jechuudha covalent bondiin. Akkasuma yeroo uumamu sana electronegativity isaaniillee kan garaagara ta'edha jechuudha. Maal gochuudhaaf transfer of electronii transfer gochuuf illee electronegativity isaanii xiqqaa kan ta'edha jechuudha. So covalent bondiin haala kanaan kan uumamudha jechuudha. So
In case of this, the answer is covalent bondii ta'a jechuudha. So question number 27. Only atoms of the same element which have the same electronegativity can be joined by dash bond. So atomonni wal fakkaatoo ta'an akkasumallee electronegativity isaanii wal fakkaataa kan ta'e kan isaan uumaman yookaan bondii bakka duwwaadhaan uumamu jedha. So atomiin the same element ta'e the same electronegativity kan uumamuu danda'u akkuma jalqaba irratti gaaffii 26 irratti ilaalama jechuudha. Covalent jechuudha. Covalent bondii uumamuu danda'a jechuudha. Covalent bond is formed by only the atoms of the same element which have the same electronegativity and as well as what the same element ta'anii the same electronegativity ta'anii uumamuu danda'u jechuudha. Maaltu covalent bonding. So the answer is covalent jechuudha. Question number 28. A property that helps us distinguish a non-polar covalent bond from polar covalent bond is dash. So property yookaan amala nuni non-polar covalent bondii polar covalent bondiidhaan irraan addatti baasuu dandeenyu maalidha jechuudha. Electronegativity isaaniidhaan jechuudha. So difference of electronegativity maal jechuu dandeenya? Difference of electronegativity isaaniidhaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf non-polar covalent bondiin meeqa amma meeqatti jennee adda baasuu dandeenya. Less than 0.4 electronegativity isaaniidhaan adda baasuu dandeenya jechuudha. So kanaaf property isaanii kana non-polar covalent bondii fi polar covalent bondii kan nuun ittiin adda baasuu dandeenyu the difference between them by what electronegativity garaagarummaa isaanii electronegativity isaan gidduu jiruun adda baasuu dandeenya jechuudha. So question number 29 yookaan gaaffii 29 yeroo jennu when molecules share electrons equally in covalent bond there is no net electric charge across the molecule. Such types of covalent molecule is known as dash molecule. So yeroo molecule covalent bond keessatti share electron hin jiraatu net charge electric hin jiraatu jechuudha. Kana jechuun positive fi negative charge yookaan ion kan jedhaman hin jiraatu jechuudha. So yeroo kana type covalent molecule akka kanaadha maal jenneetu waamna jedha. So the answer is non-polar molecule jenneetu waamna jechuudha. Non-polar molecule jedhama jechuudha. So when molecules are shared electrons equally in covalent bond, so there is no net electrical charge across the molecule. So in case of these types of covalent molecule is known as non-polar molecule. Non-polar molecule jedhameetu waamama jechuudha. So the answer is non-polar ta'a jechuudha. Gaaffii 30ffaan xumura akkasidha. A blank is covalent bond where the electron pair is provided by only one of the bonded atoms but shared by both atoms of after the bond formation. Bakka duwwaan covalent bondii ta'e electron pair isaa kan maaliin provide ta'edha bondii tokko duwwaadha. Akkasumallee garuu maalidha atomonni lamman isaaniiyyuu share walii godhu erga kamiiti bondiin erga uumameeti. So this answer is coordinate or dative bond jedhamuun beekama jechuudha. So this is dative bond. Dative bond jechuudha. So partii sadaffaa challenge level questions jedha. So give appropriate answer for the following equations. So barreessi gaaffii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the gaaffiin 31ffaa how many types of chemical bonds are there? What are they? Types of chemical bond meeqatu jira? Eenyu faana isaan jira? So type of chemical bond meeqatu jira? Sadiitu jira. So the first one is ionic bond, and the second one is covalent bond, and the third one is metallic
metallic bond. So akkuma beekamu covalent bondin maal akkamittidha kan inni uumamu metalii fi non metalii gidduutti jechuudha. Formed between metal and non-metal atom kanan gidduutti uumama jechuudha. So metalii fi non-metalii gidduutti kan uumamu maalidha? Ionic jechuudha. Warreen akka kamidha? Soodiyeemii fi kiloorinii gidduu jechuudha. Kun immoo formed between what? Between non-metal atoms. Metal atoms. Non-metalii qofa gidduutti kan uumamu jechuudha. Covalent bondini. Akkasuma metallic immoo formed between metal atoms. Inni kun immoo kan inni metal atomii qofa gidduutti jechuudha. So inni kun maal gidduutti uumama? Covalent bondin non metalii warreen ta'an warreen akka kiloorinii fa'aa warreen kana gidduutti kan uumamu jechuudha. Ionikiin immoo lamman isaanii gidduutti kan uumamu jechuudha. Ionikiin meetaaliitti gidduutti sin uumama. Non metalii fi non metalii jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka soodiyeemii fi kiloorinii jechuudha. Soodiyeemii fi yookaan sodium chloride jechuudha. Ionikiidha. So soodiyeemiin as keessatti maalidha jechuudha? Meetaalidha jechuudha. Kiloorinii non meetaalidha. So covalent bond yoo fudhannee ilaalle immoo non meetaalidha. Non meetaalii gidduu qofaa keessatti kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf kiloorinii fudhannee ilaaluu dandeenya. Kiloorin gaazii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana jechuun isa seemeedha. Kiloorinii lamman gidduu jechuudha. Lamman isaanii non meetaalidha. Kilooriniidha. So akkasumallee metallic bond yoo fudhanne immoo metalii qofaa gidduutti kan uumamu jechuudha. Warreen akka soodiyeemii fa'aa kaalshiyeemii fa'aa jechuudha. Warreen kana qofaa gidduutti kan uumamu jechuudha. So warreen kun maalidha jechuudha? Metallic bondidha jechuudha. So walumaa gala types of chemical bondii meeqatu jira jechuudha? Sadiitu jira. Gaaffiin itti aanu gaaffiin 32ffaa. Name one solvent in which most of ionic compounds is dissolved. So solventii tokko kan ionic compound keessatti yeroo baay'ee kan dissolve ta'u maalidha kan jedhudha. So akkuma beekamu wateridha jechuudha. Water is it is the most dissolved solvent in ionic compound. So kanaafiyyuu isaan keessaati kan yeroo baay'ee ionic compound keessaa solventii yeroo baay'ee dissolve ta'u maalidha jechuudha? Wateridha jechuudha. So kanaafiyyuu deebiinsaa waterii ta'a jechuudha. So gaaffii 33ffaatti yeroo ceenu in which state do ionic compounds conduct electricity? So ionic compoundiin akkuma nuun beeknu electricity property isaa keessaa maalidha jechuudha? Tokko conduct electricity jechuudha. So fakkeenyaaf it is when it is dissolved in solution as the ions are free to move and carry electric charge. So in case of this ionic compounds conduct electricity yeroo kamina jechuudha? When dissolved in solution as the ions what free to move are free to move and carry electric charge. So fakkeenya yoo fudhanne isaan keessaatii tokko fakkeenyaaf ionic compound ta'e kan carry gochuu danda'u sodium chloride bishaan keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So sodium chloride bishaan keessatti yeroo bulbulamu bishaan keessatti gaafa yeroo bulbulamu maal ta'a jechuudha? Dissolve ta'a jechuudha. Yeroo kana sodium fi chlorine maal ta'u walirraati
separate jechuudha. Positive fudhatee ba'a sodiyeemiin, chloriniin negative fudhatee ba'a. Yeroo kana maal gochuu danda'u jechuudha. Electric conduct gochuu danda'u jechuudha. So fakkeenya isaa yoo fudhanne ilaalle warreen akka sodium chloride fudhanne ilaaluu dandeenya jechuudha. So kanaafiyyuu when a compound is dissolved in a solution, it have what free to move. Bakka bakkatti ayiniin sun move gochuu bakka bakkatti socho'uu fi freedom qaba jechuudha yookaan bilisummaa qaba. So yeroo kana electric charge maal gochuu danda'u jechuudha, carry gochuu danda'u jechuudha. So kanaafiyyuu a compound in electricity conduct gochuu hin danda'a jechuudha. So gaaffiin ittaan why do the non-polar covalent compounds do not conduct electricity? So non-polar warreen ta'an immoo yookaan non-polar covalent warreen ta'ani maalifidha kan isaanii electricity conduct gochuu hin dandeenye. Sababni isaa maalidha jedha. So sababni isaa because they do not have any free, because they do not have free do not have any free ions that can carry an electric charge. So electric charge carry gochuudhaaf maalin qaban jechuudha, free ion hin jiraatu jechuudha. So in case of this, in this compound, these electrons are shared equal between the atoms, and there are no charged particles to available they conduct electricity. So sababni isaa maalif jechuudha, free ion waan hin qabneef jechuudha. Kan isaan maal gochuu hin dandeenye, electric charge carry gochuu hin dandeenye jechuudha. So garaagarummaan isaaniillee asumatti illee hubachuu dandeenya jechuudha. Non-polar covalent compound fi ionic compound. So ionic compound solution tokko keessatti dissolve yeroo ta'an maal godhanne free to move yookaan illee free ion ni qabaatu jechuudha. Yeroo kana maal ta'u electric charge carry gochuu danda'u jechuudha. So kanneen polar covalent fudhannee yoo ilaalle garuu they are do not have free ions to carry electric charge. So kanaafiyyuu non-polar covalent compound electricity conduct gochuu hin danda'ani jechuudha. So question number 35, what types of chemical bonds formed in each of the following compounds? Compoundota kan keessatti chemical bondii akkamiitu akka uumame adda baafna jechuudha. So gaaffiin tokkoffaa maalidha? Potassium chloride. Potassium chloride bondii maaliti jedha. So as we know, potassium maalidha jechuudha. Potassium, it is metal, and chlorine is non-metal. Chlorine in non-metal ira, potassium maalidha jechuudha, metal jechuudha. So metal if non-metal gidduutti immoo kan uumamu akka definition keenyaatti asirratti ilaalletti maalidha inni ionic bondii jechuudha. So kanaaf maal ta'a jechuudha, ionic bondii jechuudha. So potassium maalidha inni non-metal ira. So kanaaf potassium metal ira, chlorine immoo non-metal ira. Kanaaf bondiin uumamu ionic bondii jechuudha. So biirra ni jiru carbon dioxide, carbonii fi oxygenii gidduutti kan jechuudha. So carboniinis oxygeniis immoo asitti maalidha, non-metal jechuudha lamman isaanii. So because in case of this, carbon and oxygen is non-metal. So as we know, non-metal means or the atom or the bond which is formed between non-metal atoms is covalent bond. So this is what covalent bond itu uumama jechuudha. So question caarran ni jiru hydrogen chloride yookaan hydrochloric acid jechuudha. So as we know, hydrogen
is non-metal as well as chlorine is non-metal. So in case of this, hydrogen and chlorine is non-metal, so a bond which is formed between non-metal atoms is covalent bond. Covalent bonditu uumama jechuudha. So akkasumallee diiranni jiru weeteriidha. Weeteriin akkuma beekamu hydrogenii fi oxygenii irraa kan uumame yoo ta'u, hydrogen and oxygen are non-metal jechuudha isaanillee. Non-metalidha lamman isaanii. So kunillee akkasuma maal ta'a? Covalent bonditu uumama jechuudha. Covalent bonditu uumama jechuudha. So magnesium oxide jira, calcium fluoride warreen kun ni jiraatu. So warreen kana magnesium oxide, calcium fluoride warreen kana hojjedha. So sodium chloride akka beekamu maalidha jechuudha? Maal keessatti hojjetama jechuudha? Sodium chloride ni sodium fi chlorine gidduuttidha. Sodium metaalidha, chlorine non-metaalidha jechuudha. So yeroo kana ionikiin ni uumama jechuudha. So sodium maalidhaan jedhe chloride, sodium metaalidha. Ammonia illee yoo fudhanne ilaalle lamman isaanii nitrogenii fi hydrogenii gidduuttidha jechuudha. So non-metaalidha. Covalentiin ni uumama jechuudha. So potassium chloride fa yookaan warreen akka kanaallee ilaaluu dandeenya. Potassium yoo fudhanne sodiumidha. Sodium wajjin wal fakkaataadha. Amalli isaa metaalidha jechuudha. So phosphorus pentachloride fa fudhannee ilaaluu dandeenya. So warreen kana yoo ilaalle warreen afaan warra gararraa kana hojjechuun dagatinaa. Phosphorus chloride yoo fudhannee ilaalle phosphorus maalidha? Non-metalidha. Chlorine illee akkasuma jechuudha. So phosphorus pentachloride jechuun akkamidha? Chlorine 5 jechuudha yookaan kun maalidha jechuudha? Lamman isaaniiyyuu non-metal wanta isaanii covalent bonditu uumama jechuudha. So akkasumallee sulfur hexachloride. Sulfur hexachloride yoo fudhanne ilaalle sulfur maalidha jechuudha? Non-metalidha. Chlorine illee non-metalidha. So covalent bonditu uumama jechuudha. So warreen kana hidhaa kaasee amma itti warreen jiran kana commenti jala deebii isaanii kaa'uun dagatinaa. So as keessatti kan nuun ilaaluu dandeenyu so iddoo bu'ee isaaniidha yoo ilaalle fakkeenyaaf phosphorus pentachloride jechuun PCl5 jechuudha. So this is phosphorus pentachloride. So akkasumallee sulfur hexachloride jechuun sulfuridha. Chlorine ja'a jechuudha. So hexachloride jechuun hexa jechuun ja'adha. So chlorine meeqa jechuudha? Ja'a jechuudha. So gaafa ibsinu laayinii kan leaves structureidhaan gaafa ibsinu akkamitti ibsina jechuudha. Sulfuriin keenya maalidha? Central atomidha jechuudha. Meeqaanidha kan inni bondi ta'ee jiru? Ja'aan bondi ta'ee jira jechuudha. So yeroo kana chlorine meeqatu itti naanna'eera jechuudha? Sulfuriitti ja'atu itti marfamee argama jechuudha. So haala kanaan illee ibsuu ni dandeessa jechuudha. So this is sulfur hexachloride. Phosphorus pentachloride jechuun penta jechuun shanidha. Phosphorus meeqaan marfamee argama jechuudha? Chlorine ja'aan marfamee shaniin marfamee argama jechuudha. So this is phosphorus pentachloride. Haala kanaan ibsuullee ni dandeenya jechuudha. So this is phosphorus pentachloride. Magnesium oxide fa calcium fluoride CaF. So tokko isaanii formulaan isaanii maal akka ta'e, leaves structure isaanii wajjin valence electron isaanii maal akka ta'e, bondi isaanumaan kan hundumaallee
beekuun barbaachisaadha jechuudha. So haala kanaanii hunda isaanii structure isaanii maal akka fakkaatu baruuni dirqamaadha jechuudha. So find types of solvents do the polar compounds and the non-polar compounds dissolve. So polar compounding kan inni keessatti dissolve ta'uu danda'u akkasumallee non-polar covalent compound kan ta'an maal keessatti dissolve ta'uu danda'u jechuudha. So polar compounds dissolve what? Dissolve in polar solvents. Polar solvent ma keessatti maal ta'u jechuudha? Dissolve ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf like what? Water. Water isaan keessaa isa tokkodha jechuudha. Akkasumallee fakkeenyaaf yeroo kana sodium chloride fudhannee ilaaluu dandeenya. Sodium chloride bishaan keessatti yeroo bulbulamu dissolve ta'uu danda'a jechuudha. So kan biraan maalidha? Non-polar compounds. This compound is what? Dissolve in non-polar solvents. So fakkeenyaaf warreen akka kanaa keessaa chloroform fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Like chloroform. Chloroform fa'aa yoo fudhannee ilaalle isaanii non-polar compound ta'anii solventii kan isaan bulbulamuu danda'an non-polar solventii qofaa keessattidha jechuudha. So haala kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. So gaaffii 37ffaatti gaafa ceenu why are molecules are more stable than atoms? Moleculoonni maaliif stable ta'anii kan atomota caalaa jechuudha. So because sababni isaa maalidha jechuudha? Because when atoms are bond together to form what? To form molecules. They achieve what? They achieve lower energy what? State. Energy states by what? Filling their valence electrons. By filling or fulfill their valence shells. What are the criteria due to which covalent bond becomes polar or non-polar? So criteria element tokko covalent bond yookaan covalent bond itti dhufuusaa yookaan polari yookaan non-polar jennee addatti hin baafnu maalidha jedha. So this is the difference of what? Electronegativity. Difference in electronegativity between the what? Between the bonded atoms. So garaagarummaa electronegativity isaan gidduu jirudha jechuudha. So electronegativity isaanii maal jedhanii polar covalent ta'uudhaa fi duwwaa tuqaa shaniiti haga lama ta'uu gidduu qaba. So non-polar ta'uuf immoo lama tuqaa shanii gad dhiifama 0.5 gadi ta'uu qaba jechuudha. So kanaafiyyuu kan nuun ittiin criteeriaan ta'u covalent bondiin tokko polaridha yookaan non-polaridha innitti adda baasuu dandeenyu differensity electronegativity bondota bondii atomii sana gidduu jiruutiinidha jechuudha. So gaaffii 39ffaa why are the partial positive and the negative charge developed with a polar molecule?
or a polar covalent molecules. Partial positive and negative charging polar covalent molecule keessatti maaliif develop ta'eera. So it is due to what the uneven distributions of electron caused by electronegativity difference between the bonded atoms. So kan inni uumame yeroo elektrononni bondota isaanii electronegativity isaanii garaagara ta'udha jechuudha yookaan garaagarummaan bondii atoomota sana gidduu jiru electronegativity isaanii garaagara yoo ta'u. So this is due to what? Due to uneven distribution of electron caused by electronegativity difference between what? Between atoms. So sababa kanuma jechuudha distributions of electron. So the partial, due to these, the partial positive and the negative charges of the polar covalent molecules developed in case of what? When the distributions of electron is caused by electronegativity in the difference of between two atoms which is bonded together. So yeroo kana jechuudha kan inni uumamuu danda'u jechuudha maaltu partially positive fi negative charge jechuudha. So gaaffii 40ffaatti gaafa ceenu what is coordinate covalent bond? So coordinate covalent bond is types of what? Types of covalent bond. Types of covalent bond where what? Both shared electrons are provided what? Shared of electrons are provided by one of what? By one of the atoms which is what? Atom is involved in the bond formation. So types of covalent bond atomonni lamman isaaniiyyuu maal godhu jechuudha electroni share gaafa godhan jechuudha kan inni uumamu. So simply coordinate covalent bond is a types of covalent bond where the both shared electrons are provided by one of the atoms involved in bond formation. So covalent bond type isaa ta'etu yeroo atomonni lamman isaanii electroni share godhanii bondii sana keessatti kan form ta'aa jiru atomni tokko immoo maal kan godhu jechuudha provide electroni sana gaafa godhu kan uumamu jechuudha. So in case of this is a definitions of coordinate covalent bond or dative bond jedhameetu waamama jechuudha. So question number 41, define polar covalent compound and non-polar covalent compound. So as we know, polar covalent compound jechuun maal jechuudha? Compound. Polar covalent compound is a molecule which atoms are what? Are connected by polar covalent bond. So polar covalent compound jechuun
molecular atomiin isaa maaliin connect ta'anii argamedha jechuudha. Polar covalent compoundidhaan connect ta'anii argaman jechuudha. So akkasumallee neen polar covalent compound illee fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Covalent compound is it is a what? A molecule which is connected by non-polar covalent bond. Non-covalent compound dhaan connected argaman jechuudha. So covalent compound maalidha kan inni connected argamu polar covalent compound polaridhaan jechuudha. Non polar illee akkasuma bondi maaliinidha jechuudha. Bondi non polar ta'anii connected to argama jechuudha. So this is the definition of polar covalent compound and non-polar covalent compound. So gaaffii 42 yeroo jennu give some examples in which coordinates covalent bond formations takes place. So kan inni keessatti uumamuu danda'u jechuudha. So the first one is ammonia. So ammonia keessa hin jiraata jechuudha. Akkasumallee carbon monoxide warreen kana fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Carbon monoxide. So ammonia, carbon monoxide, hydronium ion fa'aa jechuudha. Hydronium ion fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So warreen kana fudhannee yoo ilaalle as keessatti maal arganna? Coordinate covalent bond formation yookaan dative bond ni jiraata jechuudha. So these are some examples of which is coordinate covalent bond is takes place yookaan kan inni formation isaa as keessatti argamu danda'a jechuudha. So gaaffiin inni taanu draw the Lewis dose formula for the bond formations of the following compounds jechuudha. So Lewis formulaadhaan kan keenyu ta'a jechuudha. So gaaffiin jalqaba yeroo sodium chloride dha. So sodium chloride gaafa ibsinu sodium maalidha jechuudha. It is metal and the chlorine is non-metal. So sodium chloride gaafa ibsinu sodium valence electron isa meeqadha? Tokkodha jechuudha. Chlorine immoo torba. So in case of this, sodium is transferred or gains electron to the chlorine. So yeroo kana ionic bond illee ni uumama jechuudha. So yeroo kana akkamiin ibsina jechuudha. Sodium maal hin kenna, kanaaf maal qaba jechuudha, mataa isaa irraati positive qaba jechuudha. So yeroo kana chlorine immoo chlorine haala kanaan negative charge qaba jechuudha. So asiitii dootii meeqatu jira jechuudha. Haala kanaan ibsina jechuudha. So this is the Lewis structures of sodium chloride. And sodium chloride is what the ionic bond formation inside ionic bond jechuudha. So inni taanu calcium fluoride. Calcium fluoride yoo fudhanne ilaalle in case of this, calcium is what metal as well as fluorine is non-metal. So as we know, calcium have 2 valence electrons. So and as well as fluorine have 7 valence electrons. So in case of this, calcium is lose 2 electrons and fluorine is gain the 2 valence shells of calcium. So yeroo kana bonding formation isaanillee ionic bond jechuudha. So calcium in valence electron isa lama wanta ta'eef valence electron isa lama sana eeyoodhaaf transfer godhachuudha.
fluoriniidhaaf jechuudha. Fluoriniin valence electronii isaa meeqa? 7. So yeroo kana maal ta'a? Calciumiin valence electronii isaa 2 lose godha. Fluoriniin immoo gain godha jechuudha. So yeroo kana ionic bondiitu uumama. So Lewis structureidhaan gaafa ibsinu calciumiin akkamitti ibsama jechuudha. Calcium valence electronii meeqa lose godhanne 2. So 2 plus qaba jechuudha mataa isaarra. 2 plus. So bifa kanaan akkasitti ta'a kuni 2 plus akkasuma deebi'ee fluoriniin immoo meeqatu jira? 2tu jira. So fluoriniin meeqa dhanne valence electronii isaa 7. So fluorine meeqatu jira? 2. ammallee akkuma kana asittis haaluma kanaan dabala jechuudha. So this is a Lewis structure of calcium fluoride. So haala kanaan ibsina jechuudha. So this is a Lewis structures of calcium fluoride. So inni taanu hydrogen gaasiidha. So hydrogen gaasiin akkuma beeknu hydrogeniin valence electronii isaa meeqadha? Tokkodha. So valence electronii isaa tokko wanta ta'eef hydrogen single bond hydrogen. So yeroo kana Lewis structureidhaan bifa kanaan ibsina jechuudha. So hydrogenii meeqa qabna? 2 qabna wanta ta'eef. So inni taanu oxygen gaasiidha. So oxygeniin valence electronii isaa meeqadha? 6dha. So oxygeniin valence electronii isaa 6 wanta ta'eef akkamiin ibsina jechuudha. Oxygeniin valence electronii isaa 6 jechuudha. Oxygeniin immoo meeqa qabna? 2 qabna jechuudha. So oxygen double bond oxygen haala kanaan ibsina jechuudha. So this is the Lewis structures of oxygen gas. So haala kanaan kan ibsinu jechuudha. So inni irra jiru nitrogen gas. So in case of nitrogen gas, nitrogen have 5 valence electrons and we have share 3 pairs of electrons, so which is completely formed triple covalent bond. So sadi wanta qabu fi triple bond nitrogen achi booda single bond nitrogen 2 jira wanta ta'eef triple bond yoo ta'a jechuudha. So this is the Lewis structures of nitrogen gaasiidha jechuudha. So warreen hafan warreen kan waterii ammonia akkasumallee CH4 warreen kana sadan commentii jalatti deebii isaa nuu kaa'uun dagatina. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin kana haga yoonatti waliin ilaalle kana fakkaata ture. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebi'uutu viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share gochuun akkasumallee kan subscribe tun godhin hamma yoonatti ilaalta yoo jiraattan viidiyoo kana yookaan channel kana jaallattaniitu jechuudha. Subscribe gochuu hin dagatina. Telegram channel keenya irraan seentanii gaaffii barbaadan kan qabdan nu gaafachuu dandeessu. Telegram channel keenya link isaa description jala argachuu dandeessu. Nagaan tura.